Akkam jirtu jara keenya deebi'ee dhufeera. Har'a daqiiqaa 8 hanga 10tti waliin sochii qaamaa hojjennuu barbaade. Egaan jalqaba akkuma beeknu qaama keenya sirriitti ho'ifachuu qabna. Jalqaba qajeellee dhaabannee harka keenyaan jilba keenya dachaasiin haa hiixannu akka nama miila isaa qubaan tuquuf deemutti suutannee haa buunu gad akka kanatti. Suutannee ol adeemnu naannoo sekendii 10 achuma tursiisuu yaala. Amma argaa jirtanitti achi harka keessan tokko mataa keessan dudduuba akka kanatti ol harkisaati. Harka san dacha'iin jiru immoo ciqilee keessan qabdanii gara dudduubaatti harkistu. Achi harka wal jijjiirra. Akka kanatti naannoo sekendii 10 fi miila tokko gara fuulduraatti fidnaa. Miilli kaan immoo gara dudduubaatti diriira akka argaa jirtan kanatti. Tursiifnaa. Sekendii 11 fi achi wal jijjiirra. Quba keessan akka kanatti wal keessa dabarsitu. Achi ol harkifnaa jechuudha. Suutanne qolee keenyaa harka keenyaa wal faana wal wajjin ol harkisaa deemna. Achuma tursiifnaa. Amma tokko si dhukkubuu danda'a. Garuu faayidaan irraa argannu waan jiruufi obsinaa jechuudha. Achi amma immoo gara fuulduraatti fidnaa. Ammas quba keenya wal keessa galchinee amma immoo irree keenya fuulduratti diriirsinaa jechuudha. Achuma tursiifnaa. Naannoo sekendii 10 erga tursiifnee booda ol finna. Amma immoo hiixannee mataa keenyaa olitti kanatti. Achi qaama keenya gargar gurgufuudhaan gargar raasuudhaan dhiigni sirriitti akka inni qaama keenya keessa rabsamu goona. Egaa amma gara sochii qaamaatti darbina. Sochii qaamaa nuti har'a hojjennu waan sadiidha. Sadan isaanii sekendii 15 hojjennee achi booda immoo sekendii 15 boqonnaa jechuudha. Marsaa 3 hanga 4 hojjechuu yaallaa yookaan immoo amma dadhabnutti jechuudha. Egaa inni jalqabaa puushaappii sekendii 15 jechuudha kan nuti hojjennu. Sekendii 15 achi booda lafa ciifnaa. Harka keenya of bira godhannee of cinaa godhannee gama bitaaf mirga mataa keenya amma tokko ol kaafannee sekendii 15 fi miila keenya wal bira qaxxaamursinaa jechuudha. Akka amma argaa jirtanitti lafa tuqsiisuu hin qabnu. Sekendii 15 achi sochiin qaamaa inni sadaffaa hojjennu miila keenya matoo gargar bal'ifnee harka keenyas gargar bal'ifnee gara duubaatti ciifnaa dugdaanii achi booda harka
mirgaa fi miila bitaa warra faallaa jiran diagonal isa namoo jechuudha Ingiliffaani walitti fidnaa jechuudha. Amma tokko lafa akka hojjechuu taane humnaan miilaaf harka walitti darbannaa jechuudha. Sekendii 15. Sekendii 15 hin boqonna. Egaa yeroo sekendii 15 afura fudhannu aara galfannu bishaan ofaa xinneessinee dhugnaa jechuudha. Baay'ee yoo dhugne garaatti nu ulfaata. Xinneessinee amma dhuguutu gaariidha. Sekendii 15 keenya dhumeera push-upitti deebinaa jechuudha. Sekendii 15 fi Let's go. Achi marsaa lammaffaa dugdaan ciisu dhiifama maqaasaa maal jedhee akkan ibsuun beeku garuu walii galaa jirra. Sekendii 15 fi akka argaa jirtan kanatti dugda xinnoo diriirfadha. Itti fufnee ammas sochii qaamaa kan dugdaaf ta'u hojjechaa waan jirruufi jidduutti sekendii lamaan tokkoof hiixattanii yoo deebitan rakkina hin qabu. Sekendii 15 itti fufnee socho'uu qabna. Boqochuun akkuma sochii qaamaa hojjennee yeroo suma iddoo tokko turree boqochuun gaarii hin ta'u. Sekendii 15 keenya dhumeera. Push-upitti deebinaa sekendii 15. Push-upii xumurreerra ammaaf jechuudha. Sekendii 15 keenya itti fufna. Sekendii 15 tun boqotiin isa sadaffaatti darbina. Sekendii 15 boqonna. Egaa waanuma akka fooxaa argattanii yoo dakkisiisaa jira ta'e mana ho'aa keessa jirtu ta'e iddoo ho'i bulluqni jirtu taanaan waan akkasiitiin ofirraa qoonfachuun gaarii ta'a. Dafqi akka ijatti si biyyaane sekendii 15 push-upitti deebineerra. Hufnu
qaama qaqqajeelfadha. Hundi akkasiin hin dhukkubne. Sekendii 15 boqonnaa. Egaa baay'ee isin argamsiisuu danda'a kuni. Anaan hafuura naqatuu jalqabeera. Garuu itti fufneema. Jilbaan lafa jilbeenfannee taanaan itti fufnee hojjechuu qabna jechuudha. Daqiiqaa 11 fi yoo baay'ee dadhabnee hojjenne malee bu'aa addaa irraa hin argannu jechuudha. Sochii qaamaarraa itti hafuun puushaappii sekendii 15. Natti fakkaata kuni. Sochii aanutti haa darbinu. Sekendii 15 boqochaa jirra. Boqonni ittiin amma geessutti na ariifachiisaa jirti. Egaa garuu homaan ta'u amma tokko haara galfachaa dhuma. Qilleensa fudhachaa hojjechuutu wayya. Puushaappii keetti deebineerra. Hirree keessaa guggubuu jalqabeera. Garuu kana jechuun yeroo akkasii dhaabuu qabna jechuu miti, itti fufuu qabna. Taafufnu sekendii 15 boqochuu geenyeerra dhiifama irra deebi'aa jira. Gosuma tokko irra deebi'uun nama mudachuu danda'a jechuudha. Yeroo dadhabbiin dhufu sekendii 15 haa boqonnu. Nama dhumarratti hojjedhe kuni morma na dhukkubsaa jira naani. Egaa morma koo sirriitti jalqaba ho'ifachuun irra ture natti fakkaata. Garaa keessa dugda keessa tun ta'e morma keessaa dhagahamaa jira dhukkubbiin. Puushaappii haa deebinu. Sekendii 15. Hojjechuun isaa si dadhabsiise achi marree turuu yaala yookaan suuta. Puushaappii yeroo hojjennu yoo jidduutti dadhabnee hafuura baafachuu, hafuura fudhachuu barbaanne akka argaa jirtanitti
turuu dandeessu. Egaa baay'eetu hojjetee sekendii 15 dhumeera. Waan akkasii nama mudata. Wanti barbaachisu itti fufanii yaaluudha. Ifaajii barbaachisaa as keessatti. Sekendii 15 haa boqonnu. Achi marsaa dhumaa hojjenna. Egaa yoo kun isinitti cimee boqonnaa keessan gara sekendii 30tti guddiftanii marsaa dheeraadhaaf hojjechuu yaaluu dandeessu. Push-upitti adeemnu. Modified yookaan gosa isa fooyya'aa jechuudha kuni. Gosa isa salphatu deebi'uu dandeenya. Akkanatti amma tokko nuu salphisaa jechuudha. Ulfaatinni qaama keenyaa walakkaan isaa jilbarra yoo deemu ciminni isaa nurraa hir'ata. Egaa ciminaa jabaannee itti fufuu qabna. Xumura cimsachuun gaariidha. Akka kanatti jechuudha. Egaa isinis walii qooduudhaan jabaattanii kana mana keessan keessatti yeroo isin mijattetti hojjettanii irraa fayyadamtu jedheen abdadha. Tole egaa weekendii sanbata gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.